Barakaatu hordoftoota YouTube chaanaala kiyyaa hundumti keessan baga jiraattan isin jedhee jira. Har'aa wanni isin qabadhee dhufee aappii lama jechuudha. Aappii asirraa argaa jirtan kanaafi aappiilee kuni maaliif akka nu fayyadu appilikeeshinii lama isin qabadhee dhufe. Appilikeeshinoonni kuni akkamaan nu fayyadu akka maaliif fayyadu walumaa naa ilaallu. Fakkeenya gisee laayivii seennu gisee viidiyoo garaagaraa waraabnu namni irratti bilee akka himannu hin jeeqne himoo qofarraa waayifaa akkamitti akka hiinu shabakaa yookaan daataa akka isarraa hiine akka namni irratti bilbilee viidiyoo yookaan liiviin harkaa hin balleessine fakkeenya warri shabakaan isaa da'iifa ta'e waan fayyadamuu hin barbaanne san waan akka feesbuukaa tiktookii waan fayyadamuu hin barbaanne san battalumatti akkamitti akka irraa hidhu walumaa naa ilaallu obboloota koo. Kan biraallee wanni isin qabadhee dhufe warroonni Saawud Arabiyaa keessa jirtan intarneetii firii bilaashii akkamitti akka moobaayilii irratti fayyadamtan walumaa naa ilaallu. Tokkoffaa irratti shabakaa irraa hidhuu kanamee aappii kana haa ilaallu. Aappiin kun kinoo akka asirratti argaa jirtan maqaan isaa akkana intarneet goolood kan jedhu kana Plaastoor keessaa daariktimaan sarchii gootanii argattu jechuudha. Ani keessa galee isin haa argisiisume waan buusee qabbuuf kallattimaan haa ilaallu. Inni akkatti keessa galtan kun akkatti isinii fida. Obboloota koo kanneen keessaa waan hin barbaanne waan amma battalatti fayyadamuu hin barbaanne irraa waayifaa hiitan. Shabakaan akka namni gisee isin liivii seentan himuun dawwalee isin hin jeeqne irraa cuftan jechuudha. Amma fakkeenya isiniif kaayee waan tokko irraa cufee isin argisiisu. Wanni fayyadamuu hin feene ammatti batala kanatti irraa cufee isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf mee himoo irraa yoo hidhu jechuudha. Himoo irraa hidhee jira jechuudha. Amma himoo kanarraa ergaa hidhee argitan jedhee yaalaa jira. Himoo irraa hidhee jira jechuudha. Himuurraa kunuu himoo tiktook irraa hidhee jira jechuudha. Battalatti fayyadamuu waan hin barbaanne irraa hidhee jira. Dhufee amma bakkee kanatti bulee kana gara na deebisee isaa daalachaa kana bulee godha. Asitti doonti ask again ka jedhu kanatti raayit godhee okee jedhaan. Kinoo hidhee jira jechuudha. Anna asitti hidhee jira jechuudha. Daataa sayfii oofar ka jedhu kanarratti raayitii as buuxaa hidhee jira jechuudha. Amma dhuftanii yoo banachuu barbaaddanis akkamitti banna jechuun keessan hin hafuu innaa banachuuf deebitan kun anamma takka namni wanatti dawaluun bara hin danda'amu. Immoo waan biraa yuutuubii feesbuukii waa hunda ni fayyadamu. Garuu immoo namni bilbilee nan jeequ jechuudha. Amma akkamitti hiikan jechuun keessan hin hafuu akkanuma hiitan kinoo akkatti hiitanii jirtan. Inni akkatti hiitan isaa deemate kana ofii gootan. Kunoo innaa ofii gootan baname jechuudha. Kanaaf obboloota koo yaada qalbiin ilaalaa itti fayyadamaa waan nama fayyadu. Aappii sana ammaffaatitti innaa tarru aappiin kuni akkuma asirratti argitan kana argaa jirtan jechuudha. Firii akkamitti akka fayyadamtan hundi isaa anama shabakaan keetiin waan ta'eef obboloota koo hunduma isaanii argattan pilaastoorii keessa seenuudhaan sarchii gootanii kan akkanaa isiniif ba'a jechuudha. Inni akka akkanaa isiniif ba'ee sarchii gootanii oopinii gootanii keessa galuu qofa. Ansila kanaan shabakaan kee da'iifa ta'eefuu waan buusee dura qabuuf keessuma seenii kanarratti isin argisiisa. Garuu yaada fi qalbiin na hordofaa. Waan isin galuu hin dandeenye keessan na gaafadhaa obboloota koomentii jalatti na gaafachuu dandeettan. Kanaafuu kan inni irratti fayyadamuu dandeettan shari'aa moobaayiliidha. Irratti haa cuqaasnuun. Aappii kana fayyadamuuf dura intarneetii qabaachuu qabdan. Intarneetii waan fayyadan qabaachuu qabdan daataa ta'e moo waayifaa ta'e haga aadii gootanii aadii isinii jedha yeroo awwalaatiif qiyammoo waan banamee jiruuf awwala aadii gochuu isinirraa eegama waan ta'eef aadii godhuu waan qabdaniif kunoo kun barnaama jiraati jechuudha. Anamma asitti kunoo
bakkee kanatti maal isinii fida? Biyyoota garaagaraa isinii fida. Garuu biyyoota garaagaraa isinii fidu kanarraa ani asitti Jaarmantuu kan jedhu kanarra kaa'adhee jira. Jaarmantuu kan jedhu kanarratti qaatee asitti illee shiriyoola moobaayilota garaagaraa isinii fida. Yuutuubii waan isin fayyadamuu barbaadan, Waatsaappii, Tiiktookii hunduma Feebiraalii waan isin fayyadamuu barbaadan isinii fida. Snaap, Googilii, Feesbuukii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Amma as keessaa kan isin irratti deebiftan moobaayiliiwwan. Moobaayiliin hundi jira. Jaziiraa firii, ammallee gattarii baaraa firii, kan biraa iktistii firii yaani wadisaawaa qabdan jechuudha. Amma moobaayiliiwwan kanarra cuqaasa jechuudha. Akka ittiin na irratti cuqaase istaartii kan jedhu kana qofa cuqaasutu narraa eegama. Kinoo bakka lamatti istaartii ta'ee jira, koornetii ta'aa jira jechuudha. We are more than 80,000 people, researchers and educators, nurses and doctors. Kunoo naaf banamee jira jechuudha. Kunoo qulfii isaa akkuma asirra argitanii qulfiin isaa kinoo asirra bahee jira jechuudha. Qulfiin isaa kinoo isa kana. Sida kana ta'eef obboloota koo yaada fi qalbiin yoo hordoftanii viidiyoo ilaaltan waan hin beeknes barattuun inuma jira. Waan tokko beekuu tokko hin beeku sila ta'eefu akka beeku sanirraa yoo qalbii fi yaadan hordofne inuma barra. Kanaaf obboloota koo maatii naa ta'uu na jajjabeessaa. Waan isinitti tole laayikii tuqaa viidiyoo koo hanga namaatti daawwadha. Sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'a na jajjabeessaa. Hamilee nu keessa horaa Oromoota koo bakka aliif gaggaarii hundumti keessan jabaadhaa isin jenna oolmaa gaarii.